maal jeesatu mootummaa. Qaamni komii guddaa fudhachuu qabu uummata. An mootummaan kana qulqulluudhaan jedhu kana keessaati. Faayidaa hin qabu. Garuu immoo mootummaan kana godhee san godhee hin jiru. Mootummaadha. Keenya kanneen biyya qasaatti jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa miidiyaadhaanis ta'ee gama tafarii yuutuubiidhaan hordofaatti kan jirtanii dhimma tokko irratti ilmaan Oromoo magaalaa Lakkuu dubbisaatti jirra. Dhimmi gaaffii keenyaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggoonni 2 lakkoofsaniiru. Turtii waggaa 2 kana keessatti mootummaan waan jedhe hin qabu. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoos waan gaaffii deebii dhabdee hibboo furmaata dhabdee fakkeesse waan callise fakkaata. Haa ta'u namni hundumtuu mana isaatti gaaffii hedduu qaba. Isa kanarratti warreen jiruu diyaaspooraadhaan jiraatan Oromoon maal jedhu? Isaan kan hin gaafadhuun ta'a. Abdii Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaan 2 ga'eetti jira. Waggoota 2 kana keessatti haqni isaan argamne Oromoon biyya keessaas ta'ee biyya bakkeedhaa gaafata. Isa kanarratti Oromoonis ta'ee mootummaan gahee maalii qabaachuutu isaan irra ture? Gahee isaanii yoo baaniiru Oromoonis ta'ee mootummaan. Waa'ee Haacaaluudhaa dubbachuudhaaf hedduu baay'ee namatti ulfaata. Maaliifuu lubbuun nama hundaatu wal qixa. Haa ta'u malee ammoo uummanni Oromoodhaa nama akka Haacaaluu fakkaatu yeroo ammaa kana dhabeetiniin mana isaatti galeetiniin nagaan taa'uunsaa hedduusaa nama ajaa'iba. Mootummaan immoo wanti calliseef dhimma ajandaa ofii keessaa qabaachuu danda'a. Kanaaf waan callisanitti fakkaata. Uummanni immoo Oromoo mootummaaf akka callise naaf hin galle haqa Haacaaluu Rabbummaa naa baasu jedhaan. Qaamni komii guddaa fudhatu uummata moo mootummaa jetta akka jedhu? Qaamni komii guddaa fudhachuu qabu uummata hidheetiin yaada. Maaliifuu mootummaan ni dabraa ni dhufa. Hawaasni mootochi jiraata. Inni biraan mootu namni kun kan sirnaa osoo hin taane kan mootummaa osoo hin taane kan uummataati. Haacaaluun gaafa takkaa mootummaadhaaf hin jiraanne. Hawaasa isaatiif jiraate uummata isaatiif jiraate haqa isaa barbaachuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabeetiniin kan irratti dalaguun irra ture hawaasa kanaafuu haqa isaa barbaadu irratti uummanni keenya bira hir'inni waan jiru natti fakkaatan. Dhimmi Haacaaluu dhimma dhuunfaa dhimma maatii Haacaaluu qofa miti. Dhimma uummata Oromoo waliigalaati. Haacaaluun uummata Oromoo qofatu hin taane uummata biraadhaaf iyyuu nama aktivistii ta'ee falmuudha. Mirga uummattoota yeroo biraatiif jechuudha. Uummata Oromoo qofaan miti. Nuti amma erga Haacaaluun nurraa dhabamee ajjeefamee yookaan wareegamee waggaa 2 lakkoofsiseera. Mootummaan akka mootummaatti nagaa eegsisuudhaa fi biyya sana keessatti waan ta'ee taatee tana ifaaf bilisa godhee uummataafis ta'e maatii isaatiif ta'e uummata Oromoo addunyaarra jiran waan ibse hin qabu. Kana garuu kan akkasittiin dhokatee hafuu hin qabu jechuudha. Wanti ta'e kun gama mootummaatiinis maal akka ta'e maaliif akka wanti kun ta'e eenyu gochaa kana akka raawwate uummati ba'ee haaloo kana yookaan immoo gumaa kanallee baasuutu irra jiraata. Qaamni irra jireessa komatamu mootummaa moo uummata jettee yaadda gumaa isaa deebisuu irratti? Waan kana baasuu irratti mootummaatu baasuutu irra jiraata. Garuu uummatis immoo nama qaroo kana nama Oromoon qabna jettu keessaa artistii irra darbee nama aktivistii uummata Oromoo kana akkasittiin callisee taa'uun sirra miti sirriis miti jedha. Uummatis calliseera. Haacaaluun utuu lubbuun jiraatee namni akka Haacaaluu tokko yookaan namni artistii keessaa namni tokko akka inni ajjeefame kanatti ajjeefame Haacaaluun callisee hin taa'u ture. Garuu artistootis ta'e gami uummataatis ta'e aktivistootis waan dhuggumaa isaatii waan inni ajjeefameef kana gaafachuudhaaf taa'aniiru. Waan isaanirraa eegame uummatirraas mootummaarraas wanti godhame tokko hin jiru. Uummata biratti safee jira. Mootummaa biratti safee jiran jira. Galatoom. Uummatuman qomadhaa maaliif immoo dantaama isaa namni dantaan bitame harki caalaan dantaama mataa isaatii jala deemee maallaqaan bitame kanumadhan jedhan. Kanaaf mootummaan oo dirqama isaa bahire jechuun ni danda'ama? Akka kootti akka ilaalcha kootiitti haqa Haacaaluu mootummaa bira barbaaduun gowwummaadhan jedhayyuu. Qaamni kamuu ajjeesu Haacaaluun dhugaansaa bahuu fi mootummaan humna qaba gatii ta'ee fi independent investigate ta'uu hin danda'a ture. Kun waanuma danda'amudha. Mootummaaf salphaadha garuu hin taane gatii ta'ee fi mootummaan kana qulqulluudhaan jedhu kana keessaati.
Hacaaluun he deserve better, you know. Sila wannan isa ba'uu qaba. Wannan mootummaallee wanta akka dalaginatti fakkaata kiyyatti waan mara dhokatamee jira gamma. So wanta ko adda baafamee osoo beekamee baay'ee bareedaadha. Nullee cadhisuun qabnu. Ameen cadhisnu suma yaadannoo goona garuu sun gahaa miti. Akka Oromoo martuunu waan kana akka wanna isa ba'u dalaguu qabna jedhee yaada. Think haga amma ka dalagame gahaa miti. But akkuma dandeenye isa beeksisuu fi isa hojii isaa dalaguu mul'isu jirra. But sun gahaa miti. Maatii isaatiif firoota isaatiif nuufillee wanna isaa dhugaasu ba'uu qaba jedhee amana. Martinuu dalaguu qabna. Waan dandamee godhamuu qaba jedhee amana. Haga ammaa waan maan godhamne jedhee yaadaanis. Gumaa baasuutii fi qeerroof qarreen uummata Oromoo bal'inaanii irratti hojjechaa jira. Gaaf tokkonuma baay'ee gumaansa. Maaliif soobni iddoo dhugaa dhaabatee dhugaan badee nafu. Kana jenna nuyi. Kana caaluudhaayi amma mootummaan amma jiru kuni dhugaasaa hin baasa jennee irraa eeguu hin dandeenyu. Uummati Oromoos kanarraa eeguu hin danda'u. Kana caaluu waan inni mul'atee sadarkaa biyyoolessaatti waan beekamtii qabu malee nami baay'een kan gumaansaa hin bahin kan lafa inni itti du'e hin beekamin nama baay'eetu jira. Egaa kan Hacaaluudhaan yoom baha jennee kan abdannu gaafa sabni Oromoodha waltajjiitti seera isaa murteeffatu gaafa inni waltajjii ofiisaatii argateedha. Waltajjii ormaa irratti mirga seera keenya yookiis seerri nuu eegama jedhanii eeguun of sossobuudha. Kanaaf kan abdii ta'u Oromoonis kan inni abdii irratti gatachuu qabu mirga ofii deeffatee mirga ofii falmachuu gaafa mirgi isaa deebi'ee fi hogganoota isaa jagnoota isaa hamma har'aatti bakka buuteen isaanii dhabamanii gaafa sana gaafata. Gaafa sana boggonee hunda isaanii tokko lamaan gaafata jechuudha. Kanaaf yoomayyuu ilaalama abluutti ajjeese jedhanii seera isaa waltajjii isaan amma qaban kana irratti nama tokko yuufuma maqaadhaan kun dhugaa ta'uu hin danda'u. Dhugaan isaa gaafa sabni Oromoodhaa mirga ofiin murteeffachuu argate duwwaadha ba'a. Akkasitti nu badha. Waa'ee Hacaaluu irratti du'a Hacaaluu irratti namni uummata Oromoo keessatti dhalate namni hin gaddine jireenya yaaduun. Ani erga gaafa Hacaaluun du'eeti namni boqottuu biyyeen itti aqallaltuu waan tokko jedhanii maal jedhu ani erga gaafa Hacaaluun du'eeti as namni rest in peace jedheen beekuun. Already abdiin kute waa'ee isaa irratti. Ergasiis du'a Hacaaluuti as ani namni du'e hoonaan jette nafsuun himaaruun kan immoo lubbuusaa jannataa galtoon jiru san jedheetuma beeku. Naan abdiin kutadhe ergasii. Haa ta'u malee Hacaaluun an du'e mootummaa san jalatti under the command of that flag. Har'a mootummaa sanii uummata sanaan bulchaa jiru. Har'a lubbuu badii Hacaaluutiif abbaa fees haa ta'u itti gaafatamaan mootummaa sana. Odoon mafees ta'e hamma har'aa itti waggaa lamaan har'aatitti uummata kanaaf du'a Hacaaluu hin beeksisne jechuun oduu abbumti bee wajjeese mootummaa sun responsibilitii qabanii tana manaan mataa kiyyatti. Du'a Hacaaluu irratti gootota akka Hacaaluu hedduu dhabaa dhufe Oromoon jechaadha. Ka'umsumarraa kaanee waa'ee gootota ebila 15 kabajna. Inuma kabaja uummanni Oromoo kun jechuudha. Ana gaafii koo guddaanii uummanni Oromoo baruma gootota dhabu hunda akalee sirnoonni biyya sanaa Oromoodhaaf tolu dhufan hagammatti jiraataniin beeku. Oromoon wanta isaan irraa expect godhus hin jiru. Maalinni qaroo uummata kanaaf deemu kamiyyuu dhabamsiisee bulchuudha. Sirni dhufu kamiyyuu amma Oromoo sirna mataa isaan qabaannetti jechuudha. Uummanni Oromoo taa'ee mootummaan kana furmaata kennuu qaba jedhee eegu jechuun uf gowwoomsuu jechuudha. Eenyutu ajjeese kan jedhu abbaa ajjeese haga
qaamni qulqulleessitu akkaleedhaan jettuun mootummaan abbaa ta'etti quba qaba ummanni immoo mootummaatti quba qaba. Oromoonumti kun how much we value our heroes. Namuma jiruyyuu har'umaas yoo ta'e gaafuma jirus haa ta'u gaafa du'es haa ta'u hagam value kenninaaf hagam respect kenninaaf erguma darbee mootummaa eebbisaa addunyaa mootummaatu ajjeese. Eebbisaa addunyaa jennee boo'atuma sirba isaa hamma dhageenyaa gaarraa jiraanne Zeena Caaluu boru abbaa ta'e. Why we wait? Gaafa jirumaa why we don't take care of our bakka liidarii keenya maaf take care hin godhannu nuti akkuma uummataatti jechuudha. Ani gaafii koo guddaan du'a Caaluu irrattis du'a gootota Oromoo irrattis Oromumarraan gaafii qabaa jechuudha. Sirni dhufu sirni biyya Itoophiyaa sanatti dhaabbate ani ergan dhaladhee Oromoo protect gochuudhaaf dhaabbatan dhagayees hin beeku argees hin beeku. Aangoo fi protect gochuudhaaf garuu yeroo kamiyyuu abbaa barbaadeedha abbaa barbaade ajjeesa. Oromoonumti kun immoo sirna isaa sana dhaabbatee kichuusaa beekaasaa hayyuusaa protect gochuudhaaf maal hojjechaa jira yoo jette isuma waliin arginu kanaa jechuudha. Kanaaf ana Caaluu darbeera. Lubbuusaa Caaluun argannu mi boo'atuma jiraanna malee jechuudha. Ammas kara fuulduraatti kan ta'u foo uummanni kun ergaa Caaluun eebbisaaniin darbee we just say akka ajjeese mootummaan akkana godhe jennee protest gochaa maal gochaa turre eebbisaa hin darbe Zeena Caaluu follow him. Boru abbaan ta'es hordofuudhaaf jira jecha. Kanaaf ummannumti Oromootiyyuu qaroosaa isa keessaa dhufu safeguard gaardii ta'uufidhaaf hammam maal hojjechaa jirraan jedhutu gaafii kiyyaana. Weellisaa Caaluu Hundeessaa erga wareegamee waggoonni 2 darbaniiru. Yeroo sana immoo keessumaa magaalaa Lakkuu kana keessatti namoota highway nu galchan addarrummaan qindeessan keessaa nama tokko turte haqni Caaluun argamne. Isa kana irratti Oromoon gariin mootummaa komataa gariin immoo uummatuma Oromoo komataa. Gama mootummaas haa ta'u gama uummataas haa ta'u garuu haqni Caaluu hin baane. Isa kana irratti maal jetta? Mootummaa kun hanga kufutti haqni Caaluu akka hiyyatti hin bahu jennee yaada. Maaliif haa ajjeesatu mootummaa? Kana achi gaafa mootummaa kana kuffisne haqa isaa baasnaa jechuudha. Namni isaa ajjeesame sun baa. Dadhabbiin immoo hara mootummaa odon taane hara uummata Oromoo bira jirti. Nu bira jirti dadhabbiin malee mootummaa biraa miti. Maaliif mootummaa haa ajjeesee isaan gateef jechuudha. Kanaaf haqni Caaluu mootummaa harka jira. Haa ajjeese mootummaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo immoo falmee gaafa mootummaa kana ofirraa darbe haqa isaatti sachumaan baasafee jechuudha haqa Caaluu. Kanaaf san akkasitti ni yaada. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa galaafatamee jira. Hin wareegamee jenna. Goota keenya gootni yoo du wareegame jedhama. Haa wareegamu malee inni haqni isaa kun waggaa caalaa hin mul'anne. Haqni Haacaaluudha namni yakka san irratti raawwate yakka sukkanneessaa san qaamas ta'e namni irratti raawwatame qaama qorannoo walabaatiin qoratame hayni Haacaaluu ba'ee namni yakka san dalageesse qaamni yookaan namni yakka san dalageesse seeraa dhiyaate maatiin Haacaaluutiif gumaan bahee beenyaan kafalamee fi hawaasni Oromootis madaan kun haala saniin irraa qooquu danda'a. Haguma fadheewu dhimma ajjechaa Haacaaluu kana dho'ifamu dhugaan bahuun hin oolu gaafa dhugaan beessan ammoo namni yakka kana raawwate yeruma kamuu seeraaf dhiyaachuun isaa itti gaafatamuun isaa hin oolu. Hawaasni Oromoo gadda wareegama goota keenya Haacaaluu ofitti dhagama ibsachaa garuu immoo hayni Haacaaluu akka mul'atuuf jabaatee qabsaa'uu qaba. Walumaa galatti Haacaaluu qofa osoo hin ta'in haqni uummata Oromoo kan mul'achuu danda'u yoo qabsoon Oromoo itti fufee bakka ga'e yoo Oromoon abbaa biyyaa ta'e yoo Oromoon abbaa mirgaa ta'e kabajaa argataa hayni gootota isaatis baha. Kana waan ta'eef falli jiru qabsootti jabaachuudha. Haala kanaan cunqursaa waggoota dheeraadhaaf nurratti faamee jiru kana ofirraa kaasuudhaan haqa keenya biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa mirgi namaa kabajaa argachuu danda'an jedha. Ani maqaan kee Reegee jedhama. Reegee Dawaanoo jedhama. Reegee Baqqalaa Dawaanoo. So akka yaadu Haacaaluu hagammaa murtee duutii isaa hagammaa akka sookootitti taa'uun isaa waan nama dinqu. Kana jechuun immoo yaa'u sabni kunillee saba cadhiseetuma booyuu na fakkaata. Booyuun faayidaa hin qabu. Garuu immoo mootummaan kana godhee san godhee hin jiru. Gaafii ati jettee fi wani na fakkaatu waan nama gaddisiisaati jechaadha. Nama akkasii dhabuun waan nama gaddisiisaati. Inni immoo wanni na dinqisiisu keessa nama of beeku tokko seenaa ofii baratee eenyummaa fi yoo beeke namni sabboonummaadha jecha. So nam waan isarraa barannoo jiraate namni kun dursee of beekuu qaba jecha namni tokko. Yoo sirriitti of beeke sabboonuu danda'a.
osoo hin beekni immoo sabboona jedhe xiqqoo waa hedduu balleessaa jechuudha. Tokkoffaa lama definiishinii fi beekuun barbaachisa jechuudha. Amma yeroo baay'ee namni baay'een rakkinni nama kennaa maalidha diqaalaa baay'ata jechaadha. Sigala diqaalaan immoo eenyummaa fi ibsuuf yookiin waan dhoksituuf kanaafuu rakkinna uumti jecha. Kanaafuu dura of baranii yoo saba biraallee taate saba biraa jettee of kaa'u yoo Oromoo taate qulqullummaa keenya dubbachuu kanaafuu of beekuun barbaachisaadha. Barumsa irraa argachuu qabdu jechaadha. Baay'ee galatoomii yeroo naa kenniteef wanti Hacaaluu dhugamaan baay'ee nama dinqaa namni akka Hacaaluu ufafoo hin dhalatan jennee yaadnu wanti baay'een nutti dhagahamu yeroo baay'ee namni isa ajjeesellee maal akka ta'ellee mootummaan illee waa isaa hin dubbanne wanti kun baay'ee nutti dhagahama. Kanaafuu uduu danda'amee wanti isaa kun akkam ta'ee akka du'e maaf akka du'e eenyu akka ajjeese uduu qoratamee uummanni illee yoo isa hara baafataa yookaan ammoo waggaan dhukkubbii isaa waan wanti isaa waan namatti ulfaatuu fi waan kana irratti wanti furmaanni hedduu godhamee ka jedhu kanaafuu galatoomii carraa naa kenniteef. Dhaloonni Hacaaluu irraa maal baratame? Dhaloonni Hacaaluu irraa gootummaa barataa, iftoomina barataa, cimina barataa. Egaa Hacaaluu jechuun uummata Oromooti. Qaama Oromooti. Oromoo keessaa dhalatee Oromoo keessaa guddatee Oromoodhaaf jiraatee Oromoodhaaf du'e. Kana keessatti waa'ee Hacaaluu gaafa kaasne nama waa'ee ijaa kaase, nama qaroo kaase, qaroo dhabuudha. Hacaaluu dhabuu jechuun akka nama tokkootitti, akka saba tokkootti saba keessaa nama isa dhabee akka nama tokko akka Oromoo tokkootitti nama ija isaa dhabeedha jedhee tanan hubadha. Sanaadha wanti nani hubachuu qabu Hacaaluu irraa. Dhaloonni amma ammoo wanti Hacaaluu irraa baruu qabu tokko taanee tokkummaadhaan wantoota isarraa baranne sana qabsoos haa ta'u dhimma qabsootis haa ta'u dhimma ijaarsas haa ta'u dhimma tokkummaatis haa ta'u waan hundumarraa Hacaaluu fooloo gochuun dirqama keenya jedhee tanan yaada. Maaliif namni tokko gaafa Oromummaa isaatiif akkasitti aarsaa isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsu kana caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf borus aarsaan inuma jira. Kanaaf aarsaa kana lubbuu keenyas itti baasatuma qabsoo Hacaaluun nu qonnoo jedhe sanas fuulduras kan itti qonnoo gochuu qabu numa dhalootuma ammaati. Kanaaf Hacaaluu irraa waan baay'ee barannaa. Gootummaa barannaa, obsa barannaa, cimina barannaa kanuman irraa barannaa jedhee tanan abdii qaba. Galatoom. Tokkummaa dhugaaf dhaabbachuu cichanii Oromummaaf dhaabbachuu baratan yaada dhaloota haaraan nu booda jiranii kana baratu. Baay'ee dhugaadhaaf dhaabbate. Hacaaluun dhugaadhaaf du'ee dantaa mataa isaatii dhiisee Oromummaaf du'e Hacaaluun. Dhalooti immoo sirriimatti Hacaaluu warri jaallatan dhalooti haaraanii baay'ee Hacaaluu jaallatu. Barataniiru wanti itti himamuyyuu hin jiru. Hacaaluu irraa dhaloonni waa hedduu barata. Sabboonummaa barata. Hacaaluu irraa jeenummaa barata. Oromummaan tunuu maal ta'u ishii Oromoodhaaf hangam takka gatii fedhellee kafaluu saba keetiif akka if duban jenne irraa barata. Dhaloonni kuni Hacaaluun eenyummaa uummata Oromooti beektaa. Hacaaluun waan namni Oromoo ta'uu qabu. Oromoo jechuun Hacaaluu jechuudha. Dhalli kun jenereeshinii kun sani wanni Hacaaluu irraa baratan eenyummaa ifee irraa baratan Hacaaluu irraa sanillee wanni isaa irraa barachuu qabanillee kan hin yaadu Hacaaluun wanni inni wareegameefu sani uummata Oromootiif. Kanaaf Oromoo jechi Oromoo jiru hawaasni Oromoo Hacaaluu irratti calaqqisa. Hacaaluu jechuun Oromoo jechuudha. Sanuma Oromummaa wanni biraan jirtu beekte hanga lubbuu gahuutti aarsaa itti kafalu jechuudha. Oromummaan tun waan jabduudha. Jenereeshinii itti aanulleen kana wanni Hacaaluu irraa baru jee wanni nan yaadu jechuudha. Ulfaadhu galatoom. Daawwattoota keenyaa magaalaa Lakkuu keessatti keessumaa guyyaa walabummaa Ameerikaa yookiis immoo Independence Day kan jedhamu kan taasisaa turre asumatti kan raawwannu ta'a. Keessumaa magaalaa Lakkuu Oromiyaa xiqqoo keessatti bakka ilmaan Oromoo danuun argaman keessatti namoonni danuun akkuma argaatti jirtan kana bal'inaan qooda kan isaan fudhatanii isaan kun immoo hordoftoota amantaa waaqeffannaa kiristaanaa akkasuma immoo islaamaa martuu wal ga'uudhaan Oromummaan tokko nu godha kan nuyi waliin qabnu Oromummaadha jechuudhaan wayita isaan
waliin nyaachuudhaan waliin taphachuudhaan waliin dhiichisaaf shubbisaa turanidha kan nuti taajabnu. Baay'een isaanii egaa dubbisne keessatti walabummaan Oromiyaas ta'ee bilisummaan Oromoo milkoofte Oromoon hanga walaboomuutti nu immoo haala kanaan kabajaatti jirra. Biyya keenya keessatti immoo nagaaf tasgabbii gama hundumaan hawwinaan dhaamsa isaaniiti. Ani tichaa guddataan ture gama teknikaa fi suur sagaleen kan waliin ture immoo Tafarii Adareeti Awaash Awutoorraa jechuudha. Maatiin tajaajila garaagaraa argachuu dandeessu. Yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebinaa.